dhimma alaatti na ceenu abbi Premier League England kaleessa kilaboonni ciccimoon kan irratti mo'atamanidha. Liverpool Premier League dhaan injifannoodhaan imalaa ture kaleessa harka laatee jira. Manchester United akkasumallee Chelsea mo'amaniit kan jiranu. Manchester City ammoo goolii bal'aadhaan Burnley injifateet kan inni jiru. Dhimma Liverpool irraa eegallu Crystal Palacein 2-1 mo'amuudhaan eegaleet kan inni jiru mo'amuu jalqaba. Deeqa sagalaffaa irratti Ismail Assar goolii galcheen Crystal Palace dursa qabachiise sana booda jijjiirame kan seenee Federico Chiesa deeqa 87 irratti goolii galchuudhaan wal qixxeessee sana booda Liverpool goolii dabalataa deeqa xumuraatti ni galchaaf osoo eegamaa jiru. Taphni sa'aatiin idilee xumuramee deeqa dabalataa kenname 97 irratti Edin Nketiah goolii galcheen Palace 2-1 tapha kana kan injifate Liverpool tapha kanaan kubbaa dhaabbatirraa goolii kan itti galee rukuttaa rogaarraa Ismail Assar akkasumas immoo darbannaa harkaarraa Edin Nketiah goolii galchaniin Liverpool kan mo'atame. Inumaayyuu Liverpool carra qabeessa jennee kaasuu kan dandeenyudha. Goolii 2-1 kan mo'atame isaa ol irratti galuu ni danda'a kan ture. Goolii egaa Liverpool Alisson Becker kubbaa goolii ta'uu danda'an inumaayyuu boqonnaa dura irra deddeebiidhaan Mateta fa'aa jalaa kan deebisaatii ture leenjisaan Liverpool Arne Slot tapha boqonnaa duraatiin 1-0dhaan durfamaa ba'uun keenya carra qabeessa jechuudhaan kan dubbatanii mo'amuun keenya nuuf mala Crystal Palace injifachuun niif malaaf jechuudhaan kan isaan dubbatan. Crystal Palace taphoota hundaan taphoota 18 darban hin mo'atamne kanneen keessaa immoo 3 Liverpool waliin rikoordii kilabichaa bara 1969 galmeesseenis qixxaateeti kan inni jiru. Kaleessa Hugo Ekitike adabbii isaaf hin malle adabamuu isaatiin hin taphanne. Alexander Isak tapha guutuu taphateeti kan inni jiru. Egaa leenjisaan Crystal Palace Glasner Eberechi Eze Arsenal dabarsanii kennanullee imala gaarii irratti kan argamanu FA bara darbe fudhatanii jiru. Community Shield fudhachuudhaan kan eegalanii ammas goomsa fooyyeedhaan itti fufanii jiru. Chelsea kaleessa Stamford Bridge irratti Brightonin 3-1 kan inni mo'atame. Enzo Fernandez deeqa 24 irratti goolii galchee ture. Haa ta'u malee Danny Welbeck deeqa 77 fi deeqa 90 xumurame deeqa dabalataa irratti goolii 2 galchee jira. Maxim de Super goolii 1 dabalee galcheet kan jiru. Chalobaan kaleessa kaardii diimaadhaan bahee jira gama Chelsea taphoota Premier League lama irrattiin walitti aansee kaardii diimaadhaan taphattoota dhabee jira. Sanchez goolii gaansaa tapha Manchester United 2-1 mo'aman irrattiin ba'u kan yaadatamudha. Chelsea gara sadarkaa 7ffaatti sigaatee jira. Premier League Englandiin kaleessa dirree ofiitiin alattiin kan taphate Manchester United Brentfordin 3-1 mo'amee jira. Igor Thiagoon goolii 2 Matthias Jensen goolii 1 Brentfordiif galchanii jiru. Benjamin Sesko goolii isaa jalqabaa galchee jira. Bruno Fernandes ammoo peenaalitii rukutee goolii eegaan Brentford Kyle Head jala qoleetii kan jiru. Benjamin Sesko paawundii miliyoona 74 RB Leipzig irraa gara United erga dhufee taphoota 6 booda goolii isaa jalqabaatti kan galche. Manchester United keessatti Ruben Amorim jalattiin tapha 2 walitti aansee mootiin beeku. Kilabiin kun taphoota 33 liigichaan Amorim erga dhufanii taphatanirraa qabxii 34 qofaadha kan argatanii gooliiwwan 53 irratti galee jira. Egaa Manchester United Brentford waliin taphoota arfan darbaniin injifachuu hin dandeenye. Dirree ofiitiin alattiin 4-3 tokko qixa ba'anii jiru. 4-0 mo'amanii jiru. Kaleessa immoo 3-1 mo'amee jira. Bruno Fernandes peenaalitiiwwan 29 erga gara kilabichaatti dhufee rukute keessaa 6 osoo hin galchin hafuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu. Barana peenaalitii lammaffaa osoo hin galchin kan inni hafe. Keessumaa tooftaan taphaa 3-4-2-1 kaleessa Ruben Amorim kan fayyadamanii tooftaa kanaan qeeqamaa jiru. Tooftaan taphaa kun akkan hojjenneef akka jijjiiruu qaban namoonni kaleessas kana duras kaasaati kan jiranu isaan garuu ammas jijaniiru. Abbootiin amantaallee osoo jijjiirinaan jedhan hin jijjiiru kan isaan jedhanii osoo jennu garuu tooftaan taphaa kun taphattoota ga'umsa gadaanaa akka mul'isan fakkeenyaaf Bruno Fernandes bara dorgommii darbee goolii hedduu galchuudhaan kubbaa mijeessuudhaan United keessatti ga'umsa gaarii taphataa mul'isedha. Bara dorgommii kana garuu caalatti gara duubaatti deebi'ee akka taphatu tooftaan taphaa kun kan isa dirqisiise kun ammoo gammadaa akka hin taane ga'umsa gadaanaa akka mul'isuuf sababa jennee kaasuu kan dandeenyudha. Gooliiwwan sadanuu kaleessa United irratti galee dogoggora taphattoota dhuunfaatiin jennee kaasuu kan dandeenyudha. Gooliin jalqabaa Harry Maguire taphaan ala Thiago taasise jedhee sochiin taasise sun milkaan turre. Sana booda goolii lammaffaa Maas Deeliit kubbaa qilleensa irraa sana injifachuu hin dandeenye. Goolii sadaffaa immoo Altaa Baayindir deebisuu osoo danda'u irratti kan galte dogoggorri dhuunfaa siistannii sun ammas hojjechaatiin jiru.
ማንቸስተር ሲቲን ታዲቲን ጎሊ ሸኒፍ ቶኮን በርንሌ ከሟቴ ማክሲም ኤስቲቭ ጎሊወን ለማ ገሬ ኦፊረቲን ገልቼ ጅራ ማቲያስ ኑኔዝ አከሱመሌ ሃላንድ ከሌስ ጎሊ ለማ ከን ገልቼ ደቂቃ 90 ቦደ ጎሊወን ለማን ከን ገልቼ አንቶኒን ጎሊ ቶኮ በርንሌ ዳፍ ገልቼ ጅራ ማንቸስተር ሲቲን ጠቦታ ለማውሊት ታንሴ ሙአሙዳን የገሉሌ ጠቦታ አርፈን ደርበን ኬሳ ሰዲንጅ ፈቴ ቶኮ ቅጠበዬ ገውምሰ ፎያቲን ፋጅራ ሃላንድ ጠቦታ dhibba tokkoof sadii kilabichaaf taphateen goolii 93 galchee 17 mijeessee jira. Mijeessuu irratti fooyya'aa dhufee jira. Haalaandii barana taphoota 6 goolii 8 galchee jalqabbii bareedaa irratti kan argamu. Liirs Barnamaawuz waliin 2 qixa kan ba'e. Nottingham Forest Sunderlandiin 1-0dhaan mo'amee jira. Sunderland bara kanaan kilaba ol guddateedha. Haa ta'u malee sadarkaa arfaffaa irratti argama. Tottenham ammoo Wolves waliin 1 qixa kan ba'e. Har'a Aston Villa Fulham Newcastle United ammoo Arsenal waliin kan taphatan. La Liga Spainiin kaleessa darbii Madridin Atletico Madrid 5-2 Real Madrid mo'ateeti kan jiru. Robbie Normand, Julian Alvarez goolii 2, Alexander Sorloth akkasumallee Antoine Griezmann gooliiwwan tokko tokko galchanii jiru. Atletico Madrid fi Kylian Mbappé fi Arda Güler Real Madrid fi goolii tokko tokko kan galchanii waggaa 75 booda goolii 5 galchee jira Atleticoon Real Madrid irratti. Leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeone kaleessa erga injifatanii booda gammachuudhaan bu'aate kan ta'an hagam darbii kana injifachuun isaaniif kana booda taphootaafanin kaka'umsa akka'umuuf kan kaasuu dandeenyudha. Jalqabbiin isaanii gaariin turre bara dorgommii darbees haala kamiin Champions League Awurooppaatiin Madridin akka mo'atamanii ba'an dorgommii keessaa argineera. Garuu darbii kana injifachuun isaanii taphoota kana booda jiranuuf kufaatiin Atileetiksii Itoophiyaa kun har'a kan eegale otoo hin taane kan bubbulee akka ta'e rakkoowwan shaampiyoonaa Atileetiksii addunyaa irratti mul'atan tokko lamaan lafa kaa'aniit kan jiranu kanaadhattiin kallattii kaa'anii jiru. Bor waggaa lamaan booda shaampiyoonaan Atileetiksii addunyaa Beijingittiin dorgomaa, Los Angeles waggaa 3 booda Olompikii keessummeessiti. Dorgommiilee kanneeniif har'umarraa eegallee kan hojjenne taanaan ammallee sodaa qabna yaada jiru kennanitti kan jiran. Wantoota garaagaraa kan isaan kennan akkaataa leenjii akkaataa shaakalaatti wal qabatee teeknooloojiidhaan saayinsiidhaan deeggaruu dhabuun kun kufaatii guddaa akka ta'es kan isaan kaasanii fakkeenyaaf amma atileetiksiin biyyoonni kan warri alaa Awurooppaa akkasumas kan Uraagaay fa'aa shaampiyoona atileetiksii kanaan fageenyota 5,010 qabxiin isaan yeroodhaa gara yerootti galmeessaati jiran akka sababaatti baay'isa kan ta'eef saayinsii fi teeknooloojiidhaan kan isaan deeggaran. Keenya garuu akkaataa shaakalaa leenjiin kaleessa ture sun ammas samumaan kan itti fayyadamee kaasuu kan dandeessudha. Kanaaf teeknooloojiidhaan fi akkasumas saayinsiidhaan deeggaruun dirqama akka ta'edha kan kaasanii bakka bu'oota horochuu irrattis gaaffii guddaan kan itti ka'udha. Fakkeenyaaf atileetiin Salamoon Baaraggaa shaampiyoona atileetiksii kana dura kan Tookiyoo atileetii meedaaliyaa warqee galmeessee shaampiyoona atileetiksii kana duraatiin yaadanni kenneen fakkeenyaaf aanga'umsi koo gadi bu'eellee minimaa guutuudhaaf hin rakkadudha kan jedhe. Atileetiin na waliin minimaa guutuudhaaf morkatu falmatu ga'umsa gaarii mul'isee na waliin dorgommii keessa na hambisuu danda'u chaalenjii na gochuu danda'u hin jiru kan jedhe. Kana dura garuu wanta akkasii jira nuti minimaa guutuudhaaf atileetota ciccimoo waliin morkannee minimaa guutuudhaaf baay'ee rakkanna kan jedhe. Amma garuu wanti sun akka hin jirre kan kaase bakka bu'oota horochuu irratti leenjistoonni gadi bu'anii atileetota bakka bu'oota horochuu irratti hanqina guddaa akka jiru kan agarsiisudha. Kana dura atileetota ciccimoo manneen barnootaarraa baati kan turan. Amma leenjistoonni maaliif gadi bu'anii atileetota bakka bu'oota horochuu dadhaban kan jedhu kanas leenjistoonni of ilaaluu kan isaan qaban. Gadi bu'aniiti atileetota kana dura Daraartuu fa'aa Qananiisaa fa'aa yoo kaasne manneen barnootaarraa kan isaan argamanii kanaaf kana sirriitti ilaaluu kan qabanu. Wanti guddaa garuu sirriitti irratti hojjetameef ilaalamuu qabu sirna nyaataa niwutirishin kan isaan jedhan. Kun keessattuu Itoophiyaa keessatti ispoortiiwwan hundarratti irratti hojjetamuudha kan qabu. Fakkeenyaaf kubbaa miilaa isteediyeemii seennee yeroo laallu taphattoonni sa'aatii 10 yookaan taphataan taphachuudhaaf illee akaawii daandirraa fa'aa bitanii yeroo nyaatan fa'aa argaati kan turre. Sirna nyaataa isaanii madaalawaa kan ta'ani taphataa tokkoof nyaanni isaaf barbaachisaa ta'e isaaf eeyyamamu ni jira. Ni yaada nama Dembeleen Usmaan Dembeleen badhaasa Baaloondoor taphataan fudhate kun sirna nyaataatiin wal qabatee Baarseloonaa keessatti hagam rakkachaa akka ture nyaata argate hunda zimmedhee akkasumatti nyaataatti kan ture. Kanarraa ka'uudhaan Baarseloonaan ogeessa nyaataa kan isaaf ramade. Kanaaf sirna nyaataatiin wal qabatee atileetonni
of eeggachuu akka qaban kan agarsiisudha. Kana alatti ammoo gama xiinsammuutiin hagam atileetonni qophiidha kan jedhu kunis of ilaaluu kan qaban jennee kaasuu kan dandeenyudha. Amma atileetonni biyyoota Awurooppaa hedduun isaanii dhufanii jiru. Keeniyaan daraan cimteeti kan isheen jirtu. Kanaan wal qabatee fageenya dheeraattiin dhaadataati turre dhabaa jirra waan jiru kaasanii jiru. Dhimmi guddaan isaan kaasan keessaa dhimma faayidaa dhuunfaati. Faayidaa dhuunfaa faayidaa akka biyyaattiin jiru sana yookiin miira biyyummaa sana atileetota dhabsiisaa akka jiru kaasaniit kan jiranu. Rakkoon shaampiyoonaa kanarratti mul'ate rakkoon eessa akka jiru ifattiin nu agarsiisee jira. Irratti yoo hojjenne garuu iddoo keenya kaleessaatti ni deebina jedhanii jiru ogeessonni atileetiksii kunneeni. Egaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaas erga Tookiyoodhaa deebi'aniin booda miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiti kan turani. Pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Silashii Siinoo maal jedhe kan jedhu Diniyaas Bashir qopheessee jira. Isa hordofnee walitti deebina. Ulaagaa yookaan qajeelfama addaa yoo fidanne asirratti waldorgommii karan irratti dhiibbaa nutti fida jenneeti. Kanuma dura jiru san isa fayyadamne isumaan fayyadamne ulaaguma saniin atileetotas filannee leenjistoota isaanis filannee akkaatuma qophii isaan duraan itti qophaa'an hoteeluma duraan itti qophaa'an achitti akka qophaa'an goone federeeshiniin haguma humna qabuun deeggaruudhaaf yaalii guddaa godhee jira. Waggaa 8 dura naashinaal tiimiin diisentraalaayiz haa ta'u jedhameet hin diigame jechuudha. Waggaa diigamu atileetiin garam deeme kilabittis hin deemne garuma maanaajaritti deeme jechuudha. Hunduu fedhii ofii qaba. Akka isaan maanaajaroota isaan ajajanitti deemu malee akka federeeshinii ajajutti deemuu hin dandeenye. Maanaajaroonnis akka federeeshinii ajajutti deemuu hin barbaadanii garuu inni sirraa'uu qaba. Kunis immoo kan ta'e waggaa 3 dura warra atileetiksiin maanaajaroota wajjin wal qabatee duraan maanaajaroon biyya kana keessatti yookaan biyya kamittuu deemanii kan hojjetan hayyama kan nu federeeshinii ture. Federeeshinii san kan hayyama san warra atileetiksiin aanatu kenne jedhee gara ofiitti fudhatee jechuudha. Kanaafuu nutis jaroota kan maanaajaroota san barana galmeessineet meeqa akka jiran beekne malee nuti ajajachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu waa'ee isaatis wal qabatee warra atileetiksii wajjin ajandaa kanarratti dubbanneerra. Isas yeroo gabaabaa keessatti isaan wajjin investigationii dabalamaa irratti hojjetameet inni kana wanta jedhamu irratti hojjechaa jirra. Tookiyootti fakkeenyaaf 10,000 irratti dhiiraan yoomiif haala gaariitiin qophaa'aa ture. Garuu ijoolleen kan filataman kaampaaniiwwan adda addaa yookaan maanaajariiwwan adda addaa kan leenjisamanis immoo leenjisaawwan adda addaa waan ta'eef akka gareetti hojjechuu hin dandeenye nuti akka hojjetan gorsinee turre. Isaa ola gochuu waan hin dandeenyeef isuma san intini jennee achirratti dhumarratti ka odoo xiqqoo wal gargaaranii teamwork kan jedhamu san apply godhanii akkuma humna isaanii asittis waliin baratanii humni keenya maalirra jira waan jedhu odoo beekanii intini odoo godhanii waanuma addaatu uumamaayyuu amma nuti baay'uma nutti dhaga'ame keessattuu yoomiif warqee san dhabuu keessa isaatiin haalli inni kondishiniin haalli inni yeroo ammaa kana ga'umsi inni irra jiru gaarii ture. 10,000 irratti meedaalaa tokko odoo hin ta'in meedaalaa atleast 2 hin arganne jennee abdannee turre. Saniif ijoollee san haga sanitti kunuunsinee maal goone kan nuti jenne garuu milkaa'uu hin dandeenye tokko kana. Inni lammaffaan maaraatoon irratti keessattuun Tigist Asaffaan addunyaa irratti nama riikardiidhaaf eeggamtu riikardii addunyaas yeroo gabaabaa keessatti erga cabsitee dhufte haalli shaakallis itti hojjettu baay'ee cimaa ture. Garuu achitti erga deemte booda haalli biyya keenyaa fi haalli biyya achi jiran qilleensi isaa xiqqoo garaagarummaa waan qabuuf isa wajjin wal qabatee mucayyoo garuu Tigist waanuma dandeechuu hunda guuteerti. Achittis warqee eegnee turre. Achittis lamaffaa baane. Inni kan biraa dhiiraan 3,000 masanaakilii kan jedhamu san irratti waan gaarii hin arganne jennee turre. Isarrattis hin milkoofne. The World Championships, Paul Walker gets the redemption
following his disqualification in the 1500. Gara biraatiin meetira 1500 dubartootaan atleet Dirribee Waltajjii atleetii cimtuu kan bara kanaati. Yoo dandeechi warqee yoo danda'u baate immoo lammaffaa hin baate jennee abdannee turre garuu doopingii warra doopingii hojjetan wajjin waliigaltee adda addaa waliigaluu dadhabanitti isa wajjin wal qabatee himannaa qabdiyyuu himannaan sun gara asitti murtoon gara ishiitti murtaa'ee ture ishi'aaf murtaa'ee ture. Achi targageenyaan booda immoo warra atleetiksii integriitii yuunit kan jedhamu jira. Isaan immoo isheen akka adabamtu godhanii innis jeequmsa guddaa yookaan atleetota keenya ishee irrattis tiimii keenya irrattis jeequmsa guddaa nutti uume kanaan wajjin wal qabatee qabxii taane galmeessisni jechuudha. Murtoo kanarratti warra atleetiksii integriitii yuunit kan jedhamu kun hin amanu. Murtoon isheedhaaf murtaa'e kun sirrii miti nan iyyadhaa akkan galuu barbaadaa jedheet hin iyyatee jechuudha. Iyyateet himannaa banate jechuudha. Waggaa himannaa banatu kana akkaataa lamaan himannaan sun banatamaa. Tokkoffaa fiigicha irratti odoo dhaabamiin himannaan kun deemeet dhumarratti murtoo akka argatamu godhama. Inni lammaffaan immoo ishiin fiigicha irraas atleetiksii hundarraa dhaabdeeti ofirraa deebisuu kan qabdu waan jedhu guntinii qabaayyuu dorgommii irratti hirmaachaa keezi ishii ilaallachuu hin dandeechu waan jedhu isarratti murteessee fide. Federeeshiniin atleetota maal gargaara waan jedhu kallattiidhaan hin jira. Kan nuti gargaaru akka federeeshiniin kan gargaaru jechuudha. Federeeshiniin keeziin ishee akka gaariitti akka mul'atu akka laalanii ishiinis immoo keeziin kun keezii salphaa akka hin taane avokaatuu gaarii filattee akka inni gootu wanna akkasii gorsa kenne malee keezii kana fudhatee ishiidhaaf dhaabbachuu hin danda'u hin adabama jechuudha. There's so much respect between these two. Their names will be spoken with reverence. Walitti deebineerraa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Commander Silashii Seen pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa yaadota kaaseedha kan hordofne. Keessumattuu fageenyota ittiin eegamaniin atleetonni akka hin milkoofne kaasaniiti kan jiranu. Sanas ta'ee kan egaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa kanaan Itoophiyaa yoomiif qajeelchaa Tigist Asaffaa fi Simboo Alamaayyoo akkasumallee Gudaaf Saggaa'een meedaalaa meetii 2 akkasumallee naasii 2 fudhatteeti kan jirtu. Oromiyaan shaampiyoonaa kanaan atleetota filachiifte keessaa meedaalaan 3 kan dhufan atleetota Oromiyaarraa argamaniin jennee kaasuu dandeenya.